Itoophiyaan nama Oromoo qofa osoo hin taaneem lafa Oromoos biyya nyaattedha. Siyaasni Itoophiyaa raase kun Oromoo ol'aantummaa siyaasa dinagdeetiin aangoomsuu qabaan yaada xiinxaltoota siyaasaatiin. Ararri Oromoo hin hammanneem Itoophiyaaf nagaa hin kennuun Itoophiyaan nagaa argachuuf Oromoon bakka isaa malu argachuu qabaan ammoo yaada rogeeyyee miidiyaatiin. Amerikaan bara 1991 ambaasaadar Herman Kohaniin ce'umsa Itoophiyaa keessatti qooda yoo fudhattu bara 2021 ammoo ambaasaadar Jeffrey David Feltmaniin yaalii araaraa taasisaa jirti. Siyaasni bara 1991 fi bara 2018 Oromoo dhiibeem ammas Oromoo dhiibuu danda'an yaadaa fi yaaddoo uummataa yoo ta'u furmaanni qophaa'ummaa fi hooggansa siyaasaa fi waraanaa Oromoo waliin hojjechuu kan jedhudha. Bara 2020 filannoo naannoon Tigraay adeemsiseef mootummaan Abiy Ahmed beekamtii akka kennuuf yoo gaafatamu bara 2021 ammoo gadaan faallaa deebiteem filannoo bulchiinsa Abiy Ahmed adeemsiseef bulchiinsi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beekamtii akka kennuuf gaafatame. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun qophii keessan qophii mil'oo Tibbanaatiin qophii mil'oo Tibbanaa keenyaarraatiin Itoophiyaa keessatti Oromoon bakka isaa malu argachuudhaaf maaltu ta'uu qaba kan jedhu irratti xiyyeeffannaa. As jalatti Oromoon bakka isaa malu argachuuf maaltu hojjetamuu qaba? Hooggansi siyaasaa fi waraanaa maal hojjechuu qabu? Jijjiiramni siyaasaa fi dinagdee dhufuuf deemu Oromoo kan hammate ta'a. Oromoo cinatti dhiibuun nageenya Itoophiyaa keessatti fiduu danda'a. Qabsoo fi miidhama Oromoo addunyaa irratti beeksisuuf maaltu ta'uu qaba? Gaafilee jedhan irratti xiyyeeffachuun waan qindeessine qabna. Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaaltuu mil'oo isin biraan ga'uuf nafaana jira. Kun mil'oo Tibbanaatiin. Harki lama cabe sadaffannaa fayyadam Oromoon yoomamaakum ce'umsa bara 1974 Itoophiyaa keessatti dhufe dhiifneem kan bara 1991 fi bara 2018 qofa yoo fudhanneem harka lama cabe jedhu noofiikam ce'umsi fuuldura keenya jiru ammoo naafaam jechuun ce'umsoota darban keessatti Oromoon wareegama qaalii kafalee qophaa'ummaa dhabuu fi jaarmiyaan jiru dirree siyaasaa keessatti tapha siyaasaa gahumsaan taphachuu dhabuun galma qabsoo isaa hanqateem yeroo lama doonii ce'umsaatiin nyaatamuu isaa jechoo ibsaam. Dooniin ce'umsa siyaasaa Itoophiyaa kan bara 1974 wajjin yeroo sadi dhidhimteem rakkoon doonii saniim kaapiteenii isii ceesisuun danda'u argachuu dhabuudhaan kana jechuun Oromoon akka sabaattiin riiformii siyaasaa wareegama qaaliin fideem itti qophaa'uu dhabuu fi carraa jiru maratti fayyadamuu dhabuurraa kan ka'eem ce'umsicha keessaa baafameem. Dirree siyaasaa dinagdee fi riiformii Itoophiyaa yeroo hundam Oromiyaadhaan Oromiyaan giddugala siyaasaa Itoophiyaatiin. Taphattoonni siyaasaa Itoophiyaa ol'aantummaa siyaasaa Oromiyaa irratti fudhachuuf tapha siyaasaa taphatu. Kana jechuun dantaa saba isaanii kabachiisuu fi fedhii siyaasaa isaanii galmaan ga'uuf jifattoota isaanii hamma danda'ameen haleelu. Faallaa kanaatiin taphattoonni siyaasaa Oromoo qophii barbaachisu taasisuu dhabuu fi nama dirree siyaasaa irratti ol'aantummaa taphichaa fudhatee dantaa fedhii sabaa kabachiisu qopheessuu dhabuun geeba bara 1991 fi bara 2018 ofii isaatii qopheessee sa'aatii dhumaatiin nyaatame.
Kanaafim harki lama gubateem sadaffaan naafam yookaan harki lama cabeem sadaffaan naafa jechuun mammaakuun kan filameefim. Oromoon mammaakni dubbii fidaam dubbii fixa jedhaam. Geeba siyaasaa bara 1991 fi bara 2018 dhabneem kan fuuldura keenya jiru kanam dhabnaan aarsaa fi wareegama biraatiif saba keenya qopheessa jechuudhaam. Geeba kanam akka hin dhabneef maaltu hojjetamuu qabaam? Hoggansa siyaasaaf waraanaa irraa maaltu eeggamaam? Dogongorri bara 1991 fi bara 2018 maaliim? Dogongorri sun akka hin deebneef maaltu hojjetamuu qabaam? Kan jedhuun gaafii yeroo ammaa sammuu uummataa qoraasaa jiruudhaam. Kanaafiim qabxii kanarratti kan xiyyeeffanneefim. Bara 1990 baatii adoolessaarraa jalqabeem akkuma mootummaan Dargii laafaa dhufeen dhaabota Dargii lolan gurguddoo Eritrea People Liberation Front yookaan ammoo Shaabiyaam, TPLF fi OLF yookaan adda bilisummaa Oromoo walitti dhufeenyaa fi haasaan akka taasifamu akkasuma kufaatii Dargii boodam mootummaa ijaaramuu maluu irratti yaada wal jijjiiraa akka deeman isaan dirquu kitaabolee fi namoota yeroo san turan ragaa bahum. Hubadhaam haalli kun akka dhaabota kanneen dirqisiisu kan taasiseem gama tokkoon kufaa jiraachuu dargeem gama kaaniin ammoo ol'aantummaa siyaasaa TPLF fi Shaabiyaan fudhachuuf taasisaniidhaam. ABO'n qophaa'ummaa malee haalotaan dhiibamee TPLF fi EPLF yookaan ammoo Wayyaaneef Shaabiyaa wajjin mari'achuuf akka dirqametu dubbatama. Kanaaf ammoo sababni ABO'n gaaga'ama hooggantoota dhaabichaa irra gaheerraam dandamatee yeroo gara qabsootti deebi'uun haalli kun fuuldura dhaabbachuu isaatiin. Yeroo sanitti sochiin ABO'n qophaa'ummaa dirree siyaasaa dhuunfachuu osoo hin taane qophaa'ummaa dirree waraanaatti of itichoo ture. Faallaa kanaatiin TPLF fi Shaabiyaan dirree siyaasaa fi waraanaa dhuunfachuuf qophii cimaa taasisaa turuu isaaniiti. Yeroo kana TPLF dirree siyaasaa Oromoo irratti ol'aantummaa fudhachuuf booji'amtoota waraana Dargii walitti qabee dhaadhiyoo hundeesse. Kaayyoon hundeeffama booji'amtootaa Oromiyaa fi uummata Oromoo ittiin qabachuuf gama tokkoon ammoo ABO ittiin dhuuf akka ta'etu ibsamaatii ture. Kun kan hojjetame qindoomina hooggansa siyaasaa fi hooggansa waraanaatiin. Hooggansi waraanaa dirree waraanaatti miseensota waraanaa booji'eem. Hooggansi siyaasaa ammoo booji'amtoota walitti qabeem dhaaba uummata Oromoo jedhee bakka bu'aa isaa ijaareem. Kun tapha siyaasaatiin. Tapha siyaasaa uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti taphatameedha. Yeroo sanitti ABO'n tapha kana hubateen tooftaa ittiin qolatu hin qopheeffanne. Wal hubannaan hooggansa siyaasaa fi waraanaa jidduu jiruun dadhabaa ta'uu danda'am yookaan ammoo tooftaa dhimmoota kanaaf filatamantu bilchinnaan hin xiinxallamne ta'a jedhamuun hiikamaatii ture. Taphni waraanaa TPLF fi EPLF yookaan ammoo Shaabiyaan Dargii aangoo irraa kaasuudhaan taphni siyaasaa TPLF ammoo ABO dirree siyaasaa keessaa baasuun ol'aantummaa Itoophiyaa fi Oromiyaa irratti gonfachuun waggoota dheeraa bulchuu ture. Milkaa'eefis ture. Lal TPLF asiin ABO akka hin qophoofne waa'ee mootummaa ijaaruu ABO wajjin haasa'am asiin ammoo ABO dirree siyaasaa keessaa baasaatii ture. Erga mootummaan Dargii kufee boodam hoogganoonni ABO yaada hiruu fi ol'aantummaa dirree siyaasaa irratti osoo hin fudhatin waraana mooratti galchuun ol'aantummaa waraanaa fi siyaasaas harka TPLF keessatti kuffise. Wayyaaneef Shaabiyaan gaafa ol'aantummaa siyaasaaf waraanaa gonfatan kutaalee biyyaa hunda keessatti hooggantoota ABO miseensotaaf deeggartoota ajjeesuu fi hidhuu irratti bobba'e. Hooggantoonni baay'eenis ni gaaga'amani. Warri hafanis waraanni mooraa cabsee bahem walitti qabamuun marroo lammataaf qabsoo hidhannoo jalqabame. Hanqinni jiruun dirree waraanaa fi siyaasaatiin hooggantoonni siyaasaaf waraanaa tarsiimoo qabsoo isaanii fiinxeessuun wixinuu dhabuun tapha siyaasaa bifa barbaadameen taphachuu dhabuun wareegama biraa fideem waggoota 30 aarsaa biraan uummata Oromoo kafalchiise. Kun dogongorootam bara 1991 keessam ta'eedha.
Jijjiiramni bara 2018 dhufeem akka jijjiirama bara 1991 afaan qawweetiin dhufuu baatus jijjiiramichi qaama isaan malu argachuu dhabuun Oromoo akka jijjiiramicha keessaa dhiibamu isa taasiseem. Hoggantoonni siyaasaa jijjiiramicha fiduu keessatti shora leencaa taphatan jijjiiramichaan liqinfamaniiti jiru. Ammas kunnoom mana hidhaa jiru. Bara 1991 TPLF aangoo qabannaan OLF ganeem. Bara 2018 ammoo OPDO yookaan ADO'n jedhamtuun ummata ganeem. Dhimma kanaan wal qabatee biyya Siwiidinitti barnoota saayinsii siyaasaa kan barataa jiru Yaayyaa Bashir akkas jechuun barreesseem. Siyaasa biyya kamuu keessatti yeroo kamuu waltumsaa deemanii gaafa injifannoo baragaan wal ganuun waan baratameedha. TPLF illee bara 1992 bifa kanaan ABO ganeem. TPLF fi EPLF jechuun Wayyaaneef Shaabiyaan illee wal gananiim. OPDO'nis bara 2018 keessa yakka ishii darbettiin waan gaabbite fakkaatteem Oromootti firoomuu jalqabdee booda gaafa aangoo ho'ifattu qabsaa'ota Oromoo ganteem nyaatteem siyaasaa keessatti walitti dhi'aachuun akkuma jiruun wal ganuunis ni jira jechuun barreesseem. Jijjiiramni bara 1974 bara 1991 bara 2018 abbaa irree tokko kuffiseem abbaa irree biraa dhaleem. Abbaan irree tokko kufeem abbaan irree biraa dhalachuun qophaa'ummaa dhabuu fi qalbii hiruu mooraa qabsaa'otaa keessatti dhalatu jechuun namni siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Siraaj Muhammad ibseetii tureem. Aristootel bara dheeraan duraam cunqursaan tokko cunqursaa gara biraatti geeddarama jedheetii tureem. Seenaa addunyaa keessatti mootummaan cunqursaan tokko kufee namootni gariif gartuuleen carraa dhalatetti dhimma bahanii yeroo aangootti ol bahan gooftaan haaraa tahan kan akka biyya Firaansi Jaakobiisiif Naapooliyoon Burmaa Itoophiyaa keessatti dargeen adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa fi biltsiginnaan ragaa guddaadha. Yaada Aristootel kun ce'umsoota Itoophiyaan keessummeessaa turteef ragaadha. Jijjiiramni bara 1991 Itoophiyaa keessatti dhufee jijjiirama humna qawweetiin dhufe yoo ta'u jijjiiramni bara 2018 dhufe ammoo jijjiirama humna ummataatiin dhufeedha. Bara 1991 jaarmiyaan jiraatus humna jabaa gama siyaasaa fi waraanaatiin qindaa'e dhabutu Oromoo jijjiiramicha keessaa baase jedhamuun komiin waggoota 30 darbaniif ka'aa ture. Jijjiirama yookaan ce'umsa bara 2018 ammoo humni ummataa jaarmiyaa tokko jalatti itituu dhabuun salphatti jijjiiramicha qaamuma aangoo irra tureen akka butamu taasiseem. Kunis gatii biraan ummata Oromoo kafalchiiseem. Kanaaf ce'umsa siyaasa dinagdee bara 1991 fi bara 2018 irratti hanqinni guddaan uumame jedhamee dubbatamuun jaarmiyaa siyaasaa fi waraanaa Oromoo qindoominaan hojjechuu dhabuu fi humna cimaa Itoophiyaa to'atuun qopheessuu dhabuudha jedhamuun dubbatama. Wanti ce'umsoota darban irratti mudate akkam hin deebineef Oromoon jaarmiyaa siyaasaa fi waraanaa isaa jabeeffatu akka qabutu dhaamamaati jira. Yaadaa fi yaaddoon ummata Oromoo bal'aas isa kanaan ummanni Oromoo dhimma kanaan yaaddaati jira. Qabsoon Oromoo bara baraan ormaaf garaa bal'attee xumura irra gahee ganamuu kana keessaa bahuu qaba. Hoggansi siyaasaa dirree siyaasaatiin hoggansi waraanaa immoo dirree waraanaatiin gahee isaan irraa barbaachisu bahuu akka qaban hubachiifamaati jira. Kun ammoo deeboon ce'umsoota darbanii akka hin deebineef. Yeroo ammaa dirree waraanaatiin hoggansi waraanaa Oromoo sochii cimaa taasisaatii jira. Garuu gama hoggansa siyaasaatiin qaawwi bal'aan akka jirutu dubbatama. Oromoon hoggansa siyaasaa ijoo ta'an hidhaan dhabeetii jira. Hayyoonni siyaasaa biyya ormaa jiran sochii yeroo taasisan hin mul'atu. Kun ammoo deeboo bara 1991 fi kan bara 2018 nutti deebisan yaadaa fi yaaddoo ummata Oromooti. Oromoonis boolla tokkichatti lamaa sadi kufa yoo ta'e anaa nyaatuu hin qabu kan jedhe ammoo Yaayyaa Bashir yeroo dubbiin saffisaan gaggaragalaa jirtu kanatti waan deemaa jiru akka tiyaatiraatti taa'anii daawwachuu osoo hin taane qabsichi akka milkaa'uuf qooda gama hundaan gumaachuun daandii sirrii irratti tiksuun dirqama hundaati jechuun dhaame. Yeroo ammaa dhiibbaa addunyaan taasisaa jirtuu fi shoram dameen siyaasaa TPLF
taphataa jiruun qabsoon TPLF sadarkaa addunyaatti dhagahameen dhiibbaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti taasifamaati jira. Adeemsa dhiibbaa